Taatee torban kana reactioniidhaan artist Andu'aalem Gosaa du'a jaalalleessaa Qananii Addunyaa wal qabatee ji'oota sadiif mana adabaa dabarsee amma bilisa jedhamee gadhiifameera. Atileetii jaalatamtuuf kabajamtuu atileet Galatee Burqaa qabeenya koo abbaan manaa kiyya na saamee harka duwwaatti na hambise jechuun miidiyaa kanarratti yeroo darbe bu'aa turte abbaan manaa see to'annoo seeraa jala ooluusaa miidiyaawwan garaagaraa gabaasaa jiru. Magaalaa Dirree Dawaatti waa'ee dhimma jaanii wal qabatee maaltu uumame maaltu ta'aa jira kan jedhus qabannee jirra nu faana tura. Egaa du'a jaalalleessaa Qananii Addunyaatiin wal qabatee artist Andu'aalem Gosaa ji'oota sadan darbaniif to'annoo seeraa jala oolee qoratamaa turuunsaa ni beekamaa garuu guyyaa kaleessaa bilisa jedhamee gadhiifameera. Dubbiin kun akkamii dubbiin kun hammam dhugaadha kan jettan dhuguma Andu'aalem gadhiifameera mee walumaan ilaalla. ሞዴል ቀነኒ አዱኛ ሞት ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር ውሎ የነበረው አርቲስት አንዱዓለም ጎሳ ከእስር መፈታቱን የሚገልጹ ዘገባዎች በሰፊው በመዲናችን አዲስ አበባ እየተሰራጩ መሆኑን እየተመለከትኩ ይገኛለሁ። የተለያዩ የሚዲያ ተቋማትም ይህንን መረጃ እያጋሩ ይገኛሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ ይፋው የተባለ መግለጫ እስካሁን ድረስ አልተሰጠም። ነገር ግን አርቲስቱም ከእስር መፈታቱን እየተገለጸ ይገኛል። በዚህ ጉዳይ ላይ መረጃውን ያጋራው የህግ ባለሙያው አበባየው ጌቱ እንደገለጸው ከሆነ ከአርቲስት አንዱዓለም ጎሳ ጠበቃ ጋር በስልክ ባደረጉት ንግግርም አርቲስቱ ከእስር የመፈታቱ ዜና እውነት መሆኑን አረጋግጦልኛል ሲል በማህበራዊ ገጹ ላይ ገልጿል። በአርቲስቱ እንደዚሁም ደግሞ በሞዴል ቀነኒ አዱኛ ዙሪያ ላይ ተጨማሪ የሚወጡ መረጃዎችን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። Egaa dubbiin jiru dhuguma kanadha nuti sagaluu danda'ame namoota Andu'aalem bira jiran dawwallee gaafachuudhaan dubbii kana mirkaneeffanneera. Andu'aalem egaa ji'oota sadan darbanii fi gaddasaas akkasumas immoo haala chaalenjii baay'ee keessa taa'uudhaan mana hidhaatti dabarsaa ture. Amma garuu abbaan alangaa ragaa qabatamaarraa dhabuudhaan akka wabiidhaan gadhiisee namoonni tokko tokko nutti madiru namoonni isa faana jiran jechuudha. Andu'aalem egaa yeroo chaalenjii ajaa'ibaa yeroo rakkinaa guddaa akka achitti dabarse egaa Andu'aalemiif kuni egaa amma immoo bilisa jedhamee gadhiifamuunsaa namoota tokko tokko biratti muffii guddaa dheekkamsa guddaa kaasus egaa seeraa ol namni beeku hin jiru waan ta'eef namoonni callistanii ofuma akkasumaan maqaa badiisaa irra keessan ammuma kaasaatii dhiisaa isiniin jedha. Egaa Andu'aalem erga mana hidhaatii ba'ee guyyoota jalqabaasaa maal godhe maal akka inni godhe walumaan ilaalla. ድምፃዊ አንዱዓለም ጎሳ ከእስር ከተለቀቀ በኋላ ይህ ምስል ተጋርቷል። የቀድሞ ፍቅረኛው የነበረችው ቀነኒ አዱኛ ያረፈችበት አካባቢ ሲሆን ድምፃዊው በትላንትናው ዕለት ከእስር መለቀቁ ይታወሳል። Egaa Andu'aalem egaa akka achi ba'een deemee iddoo awwaalcha Qananii ilaalee baay'ee miira nama gaddisiisu miira baay'ee nama cabsuun achitti yeroo inni bo'aa ture viidiyoo fi akkasumas footoowwan garaagaraa ba'aniiru kun yeroo gaddaa mana hidhaa keessatti dabarsee akkasumas immoo wantootni garaagaraa irratti deemaa turanii garuu rabbiin egaa dhugaa namaa dhoksee hin dhoksu. Egaa Andu'aalem amma mana hidhaatii ba'eera ammas egaa gadda cimaarra jira gadda madaa hin qorre Andu'aalemitti akka ta'u gadda nama kamiyyuu caalaatti dhaga'amu akka ta'e egaa ilaaluu dandeenyerra baay'ee gaddirra Andu'aalem koo rabbi ammayyuu kana caalaa akka si jabeessu akka rabbiin si jabeessuuf hawwii guddaan qaba kanadha. Andu'aalem baga nagaan gara mana keetiitti deebite yeroo qabdu yeroo kana booddee qabdutti rabbiin jajjabina ga'aa akkasii kennu hawwii kiyya ba'uu keetti guddaa gammadeera. Ammas dhugaan Qananii ammas akka dhokatee namne du'a Qananii booddee maal akka jirus akka baruu barbaannu gamanumaan akka nu beektan namoonni dhimma kana qabatanii jirtan hundumti keessanii dhimma kana adaraa keessan akka nu beeksistan akka waan hundumaa duuba buutanii nutti himtan abdii guddaa isinirraa qabna. Egaa torbee kana immoo wanti baay'ee sooshaal miidiyaa kana irratti dhufee dedeemaa ture dhimma atileet Galatee Burqaati. Atileet Galatee Burqaa atileetota durii yeroo Qananiisaa afaan fiigan keessumattiyyuu Qananiisaan jecha kanaan beekama. አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ በቃ ምን እናርግ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። አይዞሽ ገለቴ jechuudhaan kan beeknu atileet Galatee Burqaa rakkoo cimaan gama bultii seetii irratti mudatee yeroo darbee gammadaa shoo irratti dhiyaachuudhaan reefuu shoo irratti ammas dhiyaattee rakkina hamaa keessa akka jirtu himtee turte mee isa keessaa xiqqoo waliin ilaallee dhimmi kun maal fakkaataa garamitti akka deemaa jiru walumaa ilaalla. እኔ አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ጀግና ልጅ ነኝ። አገሬን ያስጠራው ሲኖርም እውነት ነው ባይዘ በጣም ጀግና ከሚባሉት አትሌቶች የኢትዮጵያን ስም ያስጠራችሁ ኢቭን እኛ ልጅ እያለን በቃ ገለቴ አትሌቶች ሲሮጡ ገለቴ በቃ በጣም የነ ድራርቱ የነ ገለቴ የነ መሰረት ደፋር በጣም ያኔ የኢትዮጵያን ባንዲራ ከፍ ካረጉት መካከል ውስጥ ገለቴ አንዷና አንጋፋዋ ነች። ይሄም ችግር ምንድነው ምን አጋጠመት በትዳሯ በኩል ለሌሎቹስ ምን አይነት ትምህርት ይሆናል የሚለው ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ስለ ሞትም ኢትዮጵያዊ ነው ብዬ የሚጠራው ራሴን ከሀገር እንዲጠፋ ነው ይሄ ሁሉ እየተደረገብኝ በደል ማለት ነው። እኔ አልጠፋም። አገሬን ባንዲራ ለብሼ አገሬን አገልግያለሁ። አገሬን ነው የሚሞተው። ዛሬ ወደ ሚዲያ የመጣበት አጋጣሚ ቢኖር ህዝቤ ለምን ጠፋች ለምደው ህዝቤ እንዲሰሙኝ ባይዘ በጣም ነው የምታዛዝነው። በጣም ከምላችሁ በላይ በጣም ታዛዝናለች። ብዙ ነገር ስለሷ እኔ
ይሄ ቪዲዮ ከወጣ በኋላ ነው እኔ ስለሷ ያየሁትና በጣም ዋጋ የከፈለች በትዳሯ በሀገሯ ኢቭን ልጅ ሳይኖራት ያለ ልጅ እንደቀረች ባለፈው መሰረት እንዳወራችሁ ማለት ነው። እና በጣም ዋጋ የከፈለችው እቺ የሌለ ክብር ሲገባት ጥሩ ቦታ ጥሩ ደረጃ ሲገባት እንዲህ በሚዲያዎችን እየለመነች እያለቀሰች ነው። ለዚህ ደግሞ መፍትሄው መንግስት ጋር ብቻ እንደሆነ ተናግራለች። ህዝብ ማለት መንግስት ነው፣ መንግስት ማለት ህዝብ ነው። ፍትህ እንዲሰጡ እንፈልጋለሁ። እንደገና በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዚህ ሚዲያ እንደሚሰሙኝ ተስፋ አደርጋለሁ። በእውነት እየሰሩ ያለው እሳቸው ናቸውና ይሄንን እውነት አይቶ ጎዳናም ትውጣች ልጅ ካሉኝ መልስ እንዲነግሩኝ፣ አይ አትወጣም ካሉኝ መልስ እንዲነግሩኝ ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው አገር አገልግሎ ይሄን ሁሉ አፍርቶ በቅንነት በገዛው ባል ታክዶ እንደገናም ንብረቱ ይሄን ሁሉ በልቼ ጨርሻለሁ በፍርድ ቤት ስል እንግዲህ 4 መኪና 10 ቤት ተበልቶ ያልቅ። አስቡ 4 መኪና 10 ቤት ያለሷ እውቅና ያለሷ ምንም ሳትጠቅቱ ሲዋቶ ኮምቤኪ መኪና ፊ መኖታ ኩዳን ለፎቶ ሸለመምቴ akkasumaan sababii wakiila guutuu qabuuf uqinnaasee malee beekamtiisee malee jalaa gurguree akka kanattiin atileetiin keenya bakkeetti baatee miidiyaa karattee bo'aa jirti. Namoonni dhimmi kun isin ilaallatu piliis adraa keessan isiniin jenna. Mee galateen kanarraan kanaaf maal miidhamteski? Koo kan hin beekne ministeericha muummee biyyaa Dr. Abiy Ahmed bichaadha. Carraa isaaniittiin argadhu dhabee ittiin agarraa argachuuf yaadee jira. Carraa ittiin argadhu hin dandeenye. Akkuma miidiyaa kan ordofanii arganiin odaandii irrallee bayinaan jedhan owaachillee jiraadhu naan jedhan akka dhagaaniin akka deebinaa kennaniif ergaa isaaniif qaba ministeericha muummee biyyaatiif jechuudha. Maaliif namoonni dhugaa hojjetaa jiran biyya kana irratti dhugaadhaan kan hojjetaa jiran isaan bichaadha. Isaanitti iyyuudhaaf miidiyaa kana kan dhufe caalaa kana mara haasa'uu dhibi miti. Iyya koo daandii irra ba'uu kakkoo akka isaan naa dhaganiif kan dhufe har'a. Akkuma dhaganiif akkuma miidiyaa kana ilaalanii jabaadhu akkuma miidiyaa kana ilaalanii bakka baay'ee nama gaddisiisti, baay'ee hamilee nama buusaa, baay'ee waan baay'ee nama gaddisiisu. Atileet Galatee Burqaa kun maluuf ture. Egaa namoonni baay'een namoonni akka abbaa manaasee kan jedhan kana maqaa isaa hin beekoni. Nama akkasii kun ifin nama qomoo ofii lammii ofii irratti waan akkasii gochuu miti, nama yaadamu miti. Baay'ee lafa seenkaaste interviyuu irratti ilaaluu dandeessu. Laadaa shufeerii laadaa kireeffatee achi kaastee jaa guddaa haga kana ga'u deebiinsaa kana ta'e irraa keessan namoonni viidiyoo kana ilaaltanii nama amanuu qabdan. Bultiin egaa bultii amanamuu qabudha. Garuu kan bultii makam keessatti iyyuu namni nama amanamamu ta'uu qaba. Egaa namoota akkasii of eeggadhaa ilaala. Ishee duwwaamti duraanis iyyaaratti yoo ta'e atileet Daraartuu Tulluu akka kana qabeenyaasee abbaa manaaseetiin saamamtee turte yeroo sana obbo Mallas Zeenaawiiti kan akka qabeenyisee walakkaan deebiif godheefi. Egaa kanaaf iyyuu fala akka argatu dhimmi Galatee Burqaa fala akka argatu gamanumaan hawwii kiyyan ibsaa. Mee gara Dirree Dawaatti immoo deebina. Dirree Dawaatti yeroo darbe egaa abboleettii keenya Jaaniin xiqqoos egaa yeroo darbes dubbadheera. Beekamtii beekumsa malee rakkisaadha. Beekamtii beekumsa maleetiin egaa laayivii marra taanii haasa'uu qofaan namoonni baay'een balleessaa gurguddaa balleessuu, walarrabsuu, safuu waan garaagaraa godhu. Kun immoo dhimma biyyaa Dirree Dawaa irratti dhimma mudateedha. Jaanii yeroo sana yaadannoomaaf mee maal jette isa walii ilaalla. Isa ergi ilaallee booddee immoo haala isheen amma irra jirtu walii ilaalla. Egaa Dirree Dawaatti fuudhamtee Kaziiraa waajjira poolisii Kaziiraa iddoo jedhamu akka isheen jirtu information tokko nu ga'eera. Uummati Dirree Dawaa garuu Jaaniidhaaf fiidbaakii akkamii akka inni kennes walumaa ilaalla. እዛ ሺቲ ነው የሚለብሱት ለምንድን ነው ማለት ለምን ነው የምትጠይቀኝ የሚሉ ችኮች ናቸው። ገባ ለምን ጠይቃለሁ አይነት አልገባችሁ እናንተ ባይዞ በጣም ከብድ ቃል ነው። ጅቸ ባይ ኡልፋታ አንረዴ ቤቹ እንደውና ጅቸ ከና ጉቱማ ጆሌ Dirree Dawaati ወሊ ቀበቴት ከዲሴ ጀተና ጅቸ ከና ከንከ ኤጋ ወጅረ ፖሊሲ ያስ መጋላ ፍንፍንዴት ወጅረ ፖሊሲ መጋላ ፍንፍንዴት ቶ አንዶ ጀረ ኤልግ ኦልቴ ቦዴ ፖሊሲ መጋላ Dirree Dawaa akka ፖሊሲ መጋላ ፍንፍንዴ ደበርሴ ገረ ፖሊሲ መጋላ Dirree Dawaatti kennu godhame gara Dirree Dawaa deemtee achitti yeroo darbe jichasee keessaa ዶችሎት ዮጋን ሞዳኛ ፉድር አበተ ጀተ ጌሳ Dirree Dawaa ሰዎች ጸዴ ናቸው ምናምን ከጀተ ሱኒ ባየ ኮፈጂ ሴራኒ
garuu ummati dirree dawaa isiidhaaf baakii akkamii kenne ummati dirree dawaa jaalala akkamii nama laata nama isa rabsuyyuu nama samiidhuufiyuu jaalala akkamii nama laata maaliif jaanii yaadagachuu ነገር በጣም ከባድ ነገር ነው እንግዲህ ያው ሽቲ ለባሾች እንደ ካልቸር ነው ድሬዳዋ የምታዩ ከሆነ እንደ ካልቸር በጣም ክብር ያለው ልብስ ነውና እሱን ልብስ መንኳታ በጣም ከባድ ሃርድ ኬዝ ነው ግን የድሬዳዋ ፖሊስ የድሬዳዋ ህዝቦች የድሬዳዋ ልጆች ግን ከዛም ይበልጥ ፍቅር ነው ያሳዩአትና ይሄ ራሱ በጣም ደስታ ነው እስኪ ጃኒ ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለችው ጃኒና ሐለከም ይገዝርት ይረውማ ካን ያለች እዚህ ነው ያለችው ግን ዛሬ አርጋጋ ከኔ ምጫከን ነው መቃሰን ቤኩ እሷ ጋር የቆመው ምን መሰለ የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽነር ምናምን ላፊ ነው በጣም ከባድ ስልጣን ያለው ማለት ነው እነዚህ ልጆች ከአዲስ አበባ ሄዶ ነው ጃኒን ለመጠየቅ አፍንፍኔ ራዴማኒ ጃኒ ጋፈች አስረት ባይዘው ዋንቲ ጀቹ በርባዱ ኢጆሌን ገማ አፋኖ አማርፋቲ ነው ጀተንኩ ባየሉ ጫሉ ባይዘው ጃለተሪስ ጅብተን ኢጆሌን ገማ ኬኛ ጅራን ባየ ሰልፊሺ ዳ ባይዘው አመቱ ሂሪያንሳ ቶኮዶ ቶኮቲ ሚዳሜቲ ኢቭን ሂዳሙ ዲሲዩ ቶ ሆስፒታል ጪሴ አከነቲ ዴማኒ ጋፈተን ኢጆሌን ኩን ገሩ ሂሪያ ኬኛ ጃኒን ጅራኒ ፍንፍኔ ራበውዳን ዴማኒ ጋፈተን ጋፋች ረከኒ ጋፈተን ኡመት ድሬ ደባ አከስቲን ስመቴ ኢቭን nama guddaadha baay'ee ባለስልጣኒ ጉዳይ ነው ለምሳሌ በከዳበተ ይጅሩ የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን ማለት በጣም ትልቅ ባለስልጣን ነው ግን ራሱ ቀለል አርግቶ እነዚህ እንግዶች ናቸው የጃኒ ጎደኞች ናቸው ብሎ ከነሱ ጋር ቆሞ ቪዲዮ አማ ብዙ ጊዜ ፖሊስ ቪዲዮ ምናምን ስታደርገው ይቆጣል ምናምን እነሱ ግን እዛ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር የለም መጣ ነው እስካሁን እኛ ምግብ አልወሰድላትም እናንተ ራሳችሁ ናችሁ ስትንከባከባት የነበራችሁ አንድ ቀን ምግብ አልወሰድላትም የዚህን ያክል ነው ፍቅራችሁ ምግብ በልተን እንኳን አንድ ምግብ ቤት በልተን አንከፍልም ይሳል የዚህን ያክል ነው ከጠበቅነው በላይ ነው በጣም ነው የምንወዳችሁ ድሬዳዋ ስንመጣ የመጀመሪያችን አይደለም ከዚህ በኋላም በደንብ እንመጣለን እና ሁሌ ልባችሁ እንደዚህ ይሁንልኝ እወዳችኋለሁ በጣም ጃኒ ከእስር ተፈታለች ጃኒ የድሬዳዋ ህዝብ ይቅርታ አድርጎላት እንዲሁም መስተዳደሮቹ ተባብረው ዛሬ ከእስር መፈታቷን የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ ጃኒ እንድትፈታ ለተባበራችሁ ለጓደኞቿ ለድሬዳዋ ህዝብ በመላው ምስጋና ይገባችኋል የድሬዳዋ ልጆች አቆራችሁን በጣም እናመሰግናለን ኩን ቪዲዮ ሪአክሽን ጉያ ሀራ ቶርቤ ከነ ታቴ ቶርቤ ከናን ወልቀበቴ ተኤዳ ኤጋ ድማ አርቲስት አንዱዓለም ምራ ካሴ አጋ አትሌት ገለቴ ቡርቃ ከሱመስ ሞ ቲክቶከር ጃኒ ረት ማልቱ ሙደቴ ማል ከንጀዱ ወሊላላ ቱሬ አንቀጠሌ ከሰን ጨራጉ ተማቲ ነሞን መነ ከና ፋራተን ሰብስክራይብ ጎዳ ጉያ ብራ ቪዲዮ ፈዲ አከሱመስ ሙዚቃ አፋን ኦሮሞ ሀራ ወዲ ሪአክሽን ጎቹ ዳፍ ዴምኔ ዱፍና ሀገስት ባይ